Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaatti nu waliin tura. Hooggantoonni murannoo kalaqa saffisaa fi qulqullinaan hojjechuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu qabu jedhani pirezidaantiin paartii badhaadhinaa fi ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed leenjii hooggantoota olaanoo paartii badhaadhinaaf mata duree ilaalama mootummaa ida'amuu guddina dameewwaniif jedhuun magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti dhimmoota adda addaa irratti kennamaa ture xumurameera. Dr. Abiy cufiinsa leenjichaa irratti argamuun kallattii hojii kennaniin hooggantoonni murannoo kalaqa saffisaa fi qulqullinaan hojjechuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Gaaffilee uummataa deebisuurra darbee mul'ata biyyaa milkeessuu fi badhaadhina hunda galeessa akkaataa mirkaneessuun danda'uun hoogganuun akka irraa eegamu hubachiisaniiru. Dhaloonni ida'amuu daandii gara badhaadhinaa ta'uu himanii mootummaan ida'amuu badhaadhina biyyaa fi imaanaa ta'uu Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan godina Booranaatti hojiilee misoomaa daawwataniiru. Daawwannaa isaanii kanaan ijaarsa giddugala aadaa Booranaa Kubbii Carraa daawwataniiru. Daawwannaa taasifameen ijaarsa galma aadaa yeroo jedhame keessatti xumuramuun tajaajilaaf qophaa'aa jiraachuu himanii mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa sirna gadaa dhalootaaf dabarsuuf hojjechaa jira kan jedhan torban kana keessa. Wiirtuun kenna tajaajilaa iddoo tokko abbaan dhimmaa tajaajila barbaadu bakka tokkotti akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kenna tajaajilaa fi bulchiinsa gaarii naannichaa hiikuun tajaajila mootummaa dhaqqabamaa fi qulqulluu hawaasaaf kennuuf caasaa gandaa humneessuu fi wiirtuu tajaajila iddoo tokko magaalotaa fi godinaalee hundatti babal'isuuf ejjennoo fi kutannoo olaanaan hojjechaa jira. Akka naannoo Oromiyaatti wiirtuun tajaajila iddoo tokko magaalota akka Shaggar, Jimmaa, Shaashamannee, Adaamaa fi Bishooftutti hundaa'uun hojii hojjetamaa jiruun kenna tajaajilaa irratti jijjiirama bu'uuraa fidaa jiraachuun ibsameera. Milkaa'ina gama gurmaa'insa caasaa gandaa haaraan argamaa jiru bu'uuressuun fayyadamummaa uummataa caalmaatti mirkaneessaa jira jedhameera. Naannoo Oromiyaatti bara 2018 misooma qamadii jallisii bonee lafa heektaara miliyoona 4 misoomsuuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2018 misooma qamadii jallisii bonee lafa heektaara miliyoona 4 misoomsuuf hojjechaa jiraachuun isaa ibseera. Mootummaan jijjiiramaa cabinsa dinagdee suphuun Itoophiyaa biyya fakkeenya badhaadhinaa taate gochuun tarsiimoowwanii fi imaammata mul'ata biyyattii fufsiisuu danda'an baasuun hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Mootummaan naannichaas inisheetiiviiwwan fayyadummaa hawaasaa mirkaneessuurra darbanii birmadummaa dinagdee biyyattii mirkaneessuu danda'an bocee hojiirra oolcheen bu'aan olaanaan akka argamaa jiru eereera. Bara kanas inisheetiivii misooma qamadii boneen naannichatti lafa heektaara miliyoona 4 misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu yaadachiiseera. Hanga ammaattis lafti heektaarri miliyoonni 1 fi 200 fi 55 ol qophaa'uu fi lafti heektaarri 600 fi 34 ol ammoo sanyiin uwwifamuusaa waajjirri pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ibse torban kana keessa. Moosaajiin afaan Oromoo gara afaanota biraatti hiikuu qindoomina biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Arsiitiin misoome ifoomeera. Dabalata oduu kana seenaa firdiisaa akka taanutti qindeesteetti. Moosaajiin afaan Oromoo gara afaanota biraatti qindoomina biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Arsiitiin misoome ifoomeera. Hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gargaara Piroofeesaraa Daraaraa Katamaa sirnoota darban keessa afaan Oromoo akka hin guddanne dhiibbaan garaagaraa irra gahaa turuu yaadachiisanii qabsoo hadhaawaa hayyoonni Oromoo taasisaniin afaan Oromoo dhiibbaa dandamatee har'a gahuu ibsan. Jijjiirama asitti mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuuf toora xiyyeeffannoo taasifatee hojjetaa jiraachuu ibsan. Afaan Oromoo calaqqee uummata Oromooti kan jedhan gargaaraan Piroofeesaraa Daraaraan
Moosaajiin misoome kun namoota afaan Oromoo hin beekne garuu baruu fedhan akkasumas namoota afaan Oromoo malee afaan biraa hin beekne salphaatti kan barsiisu ta'uu dubbataniiru. Dabalataanis walitti dhufeenya uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biroo kan guddisu tuurizimii fi dinagdee Oromoo si'eessuu keessatti shoora olaanaa akka qabu ibsaniiru. Pirezidaantii Ittaanaa Yuunivarsiitii Arsii Dr. Mustafaa Baatii gama isaaniin Yuunivarsiitiin Arsii guddina aadaa, seenaa, afaanii fi aartii Oromoo guddisuuf hojjechaa jiraachuu ibsan. Jaarraa 21ffaa keessa jirru kanatti afaan Oromoo saayinsii fi teekinooloojii dorgomaa ta'uun dirqama waan ta'eef Moosaajiin kun kan bu'uureffate kan misoome ta'uu himan. Moosaajichi daldalaa fi investimentiin akka babal'atu yaa'insi tuuristootaa akka dabalu akkasumas aadaa fi seenaan Oromoo akka guddatu kan taasisu ta'us Dr. Mustafaan kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbanaa keenya irraa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga walitti eegnutti nagaan nuuf tura.